Ashamaa harka fuunee daawwattoota mayashow kun odeessa maayaa aartiiti. Odeessa keenya har'aatiin Seenaa Aartii Parshiyaa Durii irratti xiyyeeffachuun isiniif qindeessinee jirraatii itti dhiyaadha. Seenaa Aartii Faarsii yookaan Parshiyaan Aart jennu kun ganna 5,000 dura if duuba deebinee qaroomina Parshiyaa Durii Iraan ammaa nu qorachiisa. Kunis hojiileen qaroomina aartii Parshiyaa Duriidha yoo sakatta'amu miidhagina addaa dandeettii ogummaa olaanaa biyyi san ittiin beekamte argan. Baroota qaroomina aartii Parshiyaan qarreerraan keessee ittiin iftee ittiin mul'attee ittiinis yaadatamtu kanas jamana sadiitti tartibeessuuf akka tolutti bifiyyee fi qabiyyeen miidhagee taa'eera. Akkaatuma kanaan jamanni jalqabaa qaroomina aartii Parshiyaa bara wiirtuu yookaan alkeemenid jedhamuun kan beekamuu fi bara 550 hanga 330tti kan turedha. Jamana kanatti ijaarsi gurguddoo kanneen akka Perspolis ittiin ijaaraman ture. Akkasumas fakkiiwwan dhagaa irratti bocamanii fi hojiiwwan warqirraa miidhagfaman haasxaa bara sanaa turan. Barri bara wiirtuutti aanee as bahe ammoo jamana Saasaanid yookaan Dasaasaanid irraa ja'amee beekamuu fi bara 254 hanga 651tti turedha. Jamana kanatti hojiileen sibiilaa, meetii fi warqeerraan hojjetaman, uffataaleen miidhagina addaatiin hodhaman akkasumas kalaqni halluuwwan garaagaraa kan ittiin babal'atan ture. Keessattuu gara xumura bara 651tti aartiin Faarsiidha yookaan The Persian Art jennu kuni barreeffama, kaaliyoogiraafii, fakkii fi hojiiwwan seeraamikiin haalaan ittiin miidhagfamanii fi tolfamuu ittiin eegalamanii ture. Jamanni qaroomina aartii Parshiyaa sadaffaan ammoo bara 15 duwwaa takka hanga 1722tti kan ture yoo ta'u, barri kun qaroomina Parshiyaa Durii keessatti bara warqee aartii Faars jedhamuun beekama. Keessattuu hojiiwwan kanneen akka afataa fi ijaarsa maskiidoota mimmiidhagoo ta'aniin beekama. Kalaqawwan aartii Parshiyaa Durii Iraan ammaa yoo ilaallu akaakuuwwan aartii babbeekamoo kanneen akka afataalee qulqullinaa fi diizaayina addaa qaban akkasumattis halluu uumamaan miidhagfamanii tolfamaniin beekamu qofa odoo hin taane toora jalqabaarraa argamu ishee odeeffanna. Gama biraatiin Parshiyaan fakkiiwwan xixiqqoo tahan kitaabota keessatti seenaa fi walaloo ittiin ibsuuf ittiin dhimma bahan miniature painting jedhamuunis haalaan beekamti. Walumaa galatti aartiin Faarsii yookaan Parshiyaan Aart jennu kuni aadaa naannoo sana ibsuu qofa odoo hin taane riqicha michoominaa addunyaa bahaa fi dhihaa walitti hidhuu keessatti shoora olaanaa gumaachuusaa odeeffannee jirra. Odeessi keenya kanuma sagantaa mayashow waliin turtii gaarii isiniif haa ta'u.